mucaa ulfaataa deemte akka amma nullee yaadne ta'uu dide akka namni marruu yaade ta'uu dide amma gaafa dura Mustayfaa sharikaanin shaayin cuftii waan danda'ame uummanni hawaasni ni gargaara Suudaanin seenaa dhalle gammachuu dhalle sinii galee garuu wanni isin gootan sun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama qaanfachiisa baay'ee illee nama assaafara garuu ka odoo isin jirtan ammallee mucaan kun mana hakimaa keessatti nafini rabbi isa haa baasu amma falli maalitti jirtarree isin maalitti jirtan falli isaa maal ta'uu qabu falli beeyta nuti warri shaabii warri alaa mucaa kana jajjabeessuu fi waan tokko waan inni rakkate gargaaruu yoo taate malee Ameerikaa ka oofu mootummaa bakka bu'ummaa seeraa fudhatee safaaraan nama tokko kennitee fi dhimma isaa inni shorxaa waliin seenee eessa ga'ee garam deemaa jira waan inni nutti himu malee beekamtii akkasii dandeettii akka shorxaa waliin waan kana hordofnu hin qabnu. Nama lamatu waan kana hordofa tokko hawaasa irraa akka bu'e isheen Najiib Jimmaa nama jedhamu nama isaaniiti. Tokko immoo safaararraa nama afaan Oromoo kanallee dubbanne garuu Itoophiyaama nama Itoophiyaati. Kamalattuudha. Alaa kulaalini Amrii mucaa Oromoon waan akkanaa kana dhiiftee guyyaa sadi nama fayyaa qabu nama kanarra deemee shaayii dhugu asirratti ammoo muutii irra qabatuyyuu jala deemtee booyaa jirti. Nama kun ammayyuu akka mallaqa guuran yaalamuu miti gastii kaanii kaan seenee ittanu jechuun gastii kaanii kaan seenuyyuu gargaarti. Odoo nama akkatti miskiina biyya namaatti hin dalagadhee biyyaa bahe odoo hin dalagatu osoo dalagatu miilli irraa cite kana har'a mana Mustayfaa keessatti 230 jechuun eessaa fiddeellee kafaluu hin dandeettu. Wallahi fiddeellee baasuu hin dandeettu galchuullee hin dandeettu na amani kana. Kalaa kanama hawaasni dhiibbaa gara odoo anammoo akkana dhagaayamutti akka nama tokkotti ustaa Kamaalee akkana dhagaamuun maali beektaa? Odoo sagalee ta'anii mucaa kanaa tokkummaadhaan sagalee ta'anii fi mucaan kun akka achii bahee gara biyyaa yookaan galee yookaan ammoo gartee biyyatti waa wayii godhateellee bareedanatti fakkaata garuu ammoo dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhiba warri mucaa sanii. Amma Amrii mucaa ulfaataa deemte akka amma nullee yaadne ta'uu dide akka namni marruu yaade ta'uu dide amma gaafa dura Mustayfaa sharikaanin shaayin cuftii waan danda'ame uummanni hawaasni ni gargaara Suudaanin waan danda'e ni gargaara akkasitti gara jaarsummaatiin irraa saamahamee mucaan biyya galaa yaada jedhutu sammuu keenya keessa jira sanuma hawwaa turre. Sanumalee ammallee itti deemamee yoo jedhanii waraqaan shorxaan malee gadi hin bahu bakka shorxaatti irraa wanni kun deemu gaafa duraa shorxaan afaan lama taate ni bayaa ka Mustayfaa sharikattu kafalaa Mustayfaa bichaa miti kaasaa isallee miidhama isallee muhakkamaan manni murtii hin kafalaa fi mucaa dhufne baafnanii mallatteessitanii jiran. Eeshii jedhanii kanarratti walii garanii waraqaan hojjetamee yoo jedhu bifa biraatiin immoo ka hammalu warra mucaa kana bakka bu'e konsulaa biyyaati. Kanarratti mallatteessa jennaan ka safaararraa bakka bu'e ani maraataadha. Akkamitti kana godhaan qaama namni biraa maashiniin muka mure abbaa sharikaa ta'e gurbaa namicha itti kaase ta'e baasii kana ka hammalu qaama kana malee Itoophiyaan hammaluun qabdu ka jedhu didee deeme san akka inni illee fudhatu nus hin barbaanne. Sun yaada dhugaati. Sun tarkaanfii dhugaati. Garuu ammoo yoo ammoo namni kun dhiyaatuu dide yoo namni amma silaa mucaa ta'uu Suudaanii ta'uu hin danda'u waan illee mucaan achumaa taa'u jedhu taate wanni godhan maaltu jira? Yaaddoon guddaan kana ta'e yoo Suudaaniin sharikaan qaamni wayii haala kayrii wayii waan kana hin cufin Mustayfaa mucaa gadi hin baaftu. Ilaa mata haga yoomii ta'ama mucaan madaan fayyee bar tajaajila tokko argatu. Akkuma nama gurfaa galuutitti gurfaa galaa jira malee faashaa takkaan kennituuf wanta shagamullee hin jiru ka mucaan madaan fayyee jira. Bar jaa'u nyaata kana waan akkami jiraataa waan nyaatu kana waan dhugu kana akkami jiraataa? Nyaata fi sireen akkasuma deemakaa dhufteen nazdaftii fi nyaata ni kennitii fi nyaata nullee akka itti dhiyaanne rakkoo nyaata wanni nu mudatan jiru kan manni kenna akkatti argitee ni gargaara dhaqee gaafataa nyaata hin fidanii fi
qarqaarsa hawaasni naannoo kana irra guddaa wanni godheef mucaa hamileetti ta'ee jajjabeessee si duuba jira jedhanii adada dhaqanii waan danda'an gargaaraa jira waan rabbi laaffiseef kennaafii jiran. Wanni nu godhaa jirruu fi rakkoonis dhimmi isaa ka deemu waliin fakkaatu. Amma namni achi dhayxanii maalii gootanii viidiyoo maaf suuraa waliin kaatanii fala isaan barbaadanii jira. Wanni nu irratti hojjetaa jirruu fi rakkoon isaa wal adda ta'e. Rakkoon hawaasni dubartiin xiqqaa guddaan dhabu mucaa jajjabeessu waa kennuu fi abshir jechuuni. Malee dhimma seeraan wal qabatu kana seeruma waan godhu godha. Sigale imanu ilaalatu miti sun ummanuti angoo itti qabnu angoo nuti qabnu mucaa kana. Kan watti bakka hayyaama wanni kanarratti gurbaan Suudaantichaallee ani waan natti murtaniidhaan fixadha maallaqa kana 250 Suudii kana riyaala 250 kanan danda'u hidhaan fixadha yoo jedhe. Abbaan ammoo abbaan warshaa kan itti bane isa yoo jedhe mucaa kana akkam godhutu mala hawaasa kanatti as fidanii maallaqa kana hawaasa kanatu guuree baasuu danda'amu mucaa kanatu achitti hafamu akkamii yaadaartan isin warri achi jirtan warri itti dhiyaattanii mucaa kana bira dhayxanii makka keessa jirtan kun. Amara wanni kun haarawa nuti ta'e qara wanni irratti walii galle waan kana taatee kana rabumatu natti galche dubbii tana gara jaarsummaatti naa dhumatte anasii gadi ba'uu yaada jedhu mubaarakkilee mucaan dhayame dhiyeesse odoo namnummaan kenna miskiinni wayilee ka waliin dalaynu kun waan kana godhe waan goonuun qabnu Suudaan illee ta'u dogongoraa natti bane kama Mustashfaa kafalame anaa waan danda'an godhanii rabbuma hirkadhee rabbuma lukanaa kenne narraa fudhatee bayaa jedhee yaada dhiyeesse inni nutti. Odoo gara warraan ta'e marii keessoo kennati kun. Marii keessoo kennati kun yaada marii keessoo kennaa ta'e. Ayyee kunummaanuu haa ta'u jennee safaaraa deemnee kakaafnee waan kanallee safaaratti illee himnee jennaan ni yaalla. Jararratti illee ni finnaanii jarallee waamanii teessisanii mee mucaa kana maal gargaaruu dandeettan? Wanni kun taate majani Suudaan irralee namni tokko Arabdicha abbaa warshaalee waliin teenne yoo dubbannu ani kuni takdiira kaasaa wanna kafaluun qabu humnan qabu mootummaan na adabe kamana yaalaanan cufa kanarraaf immoo waan danda'e godhe hoo inni biyyatti illee galee raatiba isaa irraan kutu gargaarsa godhee fi jaarsummaan rabbumatu nutti fide kana naasaa maatanii galaa adda galla jedhee yaada nutti dhiyeesse. Yaada safaaraaf dhiyeesse jechuun bakka bu'aan warra safaaraa jirutti. Ayyee nu kana qofa sirraan jaalannu ka Mustashfaa bichatti hin dhaabatini kaasaa mucaa waan inni ittiin jiraatu sin gaafannu hawaasni haa gargaaru. Ati luka isaa artifishaala dalaysiisi fi artifishaali hinditti dalagamaa mucaan kun shabaaba taphateen quufini nyaateen quufini fiigeen quufini daa'ima. Artifishaala nu dalaysiisii jedheen meeqa fixa jedhanii yoo herreega godhan riyaala 250 fixa jedhan artifishaalli hindi deemamee dalagamu. Arabdicha achumatti kufuu ga'e. Awwaan kana inuma hin danda'u. Kun amri man yaadamne. Qixaatii 100 qaxxa'amee Mustashfaa 290 guyyaa san. 190 uumama kafale guyyaarraa deema bar Mustashfaan kun digalee kana kafalee halkan takkatti asii gadittuu yamanittuu 20,030 namatti deemaa bar. Anamma kana godhuu hin danda'u yaada jirate mee mari'adhu Suudaan illee warri Suudaan illee haa mari'atu nullee ni mari'anna torbee walitti deebina jedhanii addaan qabatanii deemanii egaa torbeen sunillee tartee turtee jennaan nullee gara safaaratti dhiibbaa goonee qaaman argamne dhimma kana maal gootan jenneeni itti deemanii shorxaa dhaqanii jennaan shorxaan ni bayaa sharikaadha maali jedhee waraqaa barreessee egaa dubbiin sun taa'amuu diddee kafaltii kana gara nama isarraa mas'uula ta'u namni mas'uula isarraa ta'u immoo lammii kiyya ka jedhee bira dhaabbataa jiru qunsulaadhaan ka seeraan bakka bu'ee inni fudhate jechuun safaaraan fudhate jechuun. Inni kanammoo neevar jala sararanii nutti ma warri konsulaa bakka ambaasadaraa jirutti nuti idaa tokko shaffanuu hin dandeenyu hammaluu hin dandeenyu. Seerris nun eeyyamu nuti waan godhuu qabnu Mustashfaan kafalame kaasan isallee hamma danda'ame hamma yaadame yoo ta'ullee baate jiddu gala godhannee
mucaa kana bira dhaabbannaa akka jennutti walii galle amma summarruu didamte odoo wanni fedhe gale safaarallee waan kanaan hammaltu mucaaleen odoo wanni kun hin jenne immoo gadi hin ba'u amrii mubaarakii marra dhibe rakkotti deemte duuba deebite akka malee dheedhitti deebite. Wallahi rabbi abirmatuuf. Rabbi abirmatuuf wallahi. Yaanni isaa odeeffannoo fi wanni qabu kanuma kalillee dhibee biraatu waan biraatu.